Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jiraan jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee guyyaadhuma guyyaadhaan baankii qaqqajaree qabadhee dhufa. Akkasuma immoo guyyaa har'aa karaa baankii Hawaashiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kalee karaa baankii Dasharaniin qabadhee dhufee guyyaa har'aa immoo baankii qacaree tananii baankii Hawaashiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Gabaabumatti karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankota keessaa baankii Hawaashiin immoo biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraa manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kanaan gadumaatti caqasaa isiniin jenna. Keessattuu warroonni jechaadha. Gara biyya keenyatti maallaqa keessan ergattanii ani tokko isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hammuma qabda saniin baay'ifattuu jechuudha. Ani tokko isaa karaa Itoo Bilaak Maarketti fakkeenya biyyoota 20 kana keessaa biyya tokko yoo jiraattan birrii maallaqa amma ergattasanii birrii yookaan maallaqa ergattasanii herreeggattu jecha ani tokko isaa waan nan dubbadhu hammuma qabda saniin baay'ifattuu jechuudha. Karaa baankiitiin illee yoo ergattan jechaadha. Baankii Hawaashiin guyyaa har'aa ani tokko isaan dubbadha waan ta'eef biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii tokkichaan dubbadha waan ta'eef isuma qabda saniin baay'ifattuu jechuudha. Akkuma lamas qabaattan yookuma sadis qabaattan ani tokkichaan dubbadha waan ta'eef isumaan baay'ifattuu jechuudha. Salphumatti irra ga'uun hin danda'ama jechuudha. Keessattuu karaa Itoo Bilaak Maarkettiin daldaaladhaan meeqanaatee meeqan oole jechuudha. Viidiyoo kiyya keessa salphaatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Egaa gabaabumatti jechaadha karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachii guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Guyyaa kalee dabalee ture jechuudha. Kan birrii tokko dabalee jira, saantiba 50 dabalee jira, saantiba 20 dabalee jira jechuudha. Guyyaa kalee guyyaa dheengaddaarraa jechuudha. Guyyaa har'aa immoo baay'ee qannasee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu guyyaa har'aa qannasanii jiru jechuudha. Karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan akkuma torbee darbeetti guyyaa har'aarree baay'ee qannasee jechuudha. Torbee darbee birrii baay'ee qannasee guyyaa kalee qofa dabalee guyyaa dheengaddaarra jechuudha. Kan kalee dabalee ture jechuudha. Har'a immoo kan kalecharra qannasee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan qannasee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo baay'ee dabalaa jira jechuudha. Bakka baankii fi Itoo Bilaak Maarketti wal qixxaachuu ga'ee jira jechuudha. Garaagarummaa birrii 2 yookaan birrii 3 malee qixxuma jechuun hin danda'ama jechuudha. Keessattuu birrii Duubaay fi kan Saawudii naannoo birrii tokko ol dursa jechuudha. Birrii tokko akkas ol dursa malee walumaa Itoo Bilaak Maarketti fi baankiin wal qixxaachuu ga'ee jira jechuudha. Salphumatti baankiin dabalaa jira. Itoo Bilaak Maarketti immoo qannasaa jira jechuudha. Amma salphumatti jechuudha. Kanan qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Ooman riyaala, Duubaay dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yuwaanii, paawundi sterlingii, yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii Hawaashiin akkuma jedhe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaay dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, yuuroo, paawundi sterlingiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma jedhe Itoo Bilaak Maarket guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Amma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 58 fi saantiba 89 jechuudha. Dhugaa baay'ee qannasee jira jechuudha. Ameerikaa doolaariin biyyootuma hunda kan akkasuma immoo jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 39 fi saantiba 95. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 15 fi saantiba 13. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 3 fi saantiba 08. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 4 fi saantiba 87. Ooman riyaalli tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 13 fi saantiba 23.
Kan itti aanu Duubaay dirhaamin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 32. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 15 jechuudha. Kun ittuma walqixxaatee jira jechuudha guyyaa har'aa karaa itooblaakmaarketii fi baankiin walqixaa jechuudha. Awaash baankii fi itoo bilaak maarkettiin walqixxaatee jira jechuudha. Salphumatti dhugaa baay'ee das nama jedhaa jechuudha. Karaa baankiitiin baay'ee dabalee jira jechuudha. Itoo bilaak maarketti garuu akkuma jedhe qannasee jira jechuudha. Akkasuma immoo kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli karaa itoo bilaak maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 34 jechuudha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalli guyyaa har'aa jechuudha. Karaa baankiitiin baankii Awaashiin birrii 42 fi saantiba 28 jechuudha. Kunillee baay'ee dabalee jira jechuudha. Asirratti naannoo saantiba 4 caala jechuudha. Salphumatti itoo bilaak maarket.com kun qixxeenumaa jechuudha. Salphumatti itoo bilaak maarket.com fi baankii Awaash baay'ee wal maqixaa jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa. Kan itti aanu Kuweet jechaadha. Kuweet diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 20 fi saantiba 77 jechuudha. Biriin Kuweet guyyaa har'aa. Akkasuma immoo Baareen diinaarri karaa itoo bilaak maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 22 fi saantiba 17. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 24 fi saantiba 29. Chaayinaa Yuwaan tokko karaa itoo bilaak maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 32. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoo bilaak maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 15 fi saantiba 36. Akkasuma immoo Paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 88 fi saantiba 49. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 86 fi saantiba 65. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 63 fi saantiba 60 jechuudha. Salphumatti itoo bilaak maarketii fi baankii Awaash guyyaa har'aa qixxuma jechuun hin danda'ama jechuudha. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa itoo bilaak maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi saantiba 23. Kan itti aanu Koronaadha. Koronaan tokko karaa itoo bilaak maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 95. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 85. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 31. Kan itti aanu Yemen rihaalli tokko karaa itoo bilaak maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Israa'el shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 48. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 80. Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 akkasuma karaa baankiitiin baankii Awaashiin immoo biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechaadha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya shanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan limneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan limneen baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Yemen akka birrii Paakistaan baay'ee waan xiqqoo taateef isinillee Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaarota keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha.
Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Ani akkuma jedhe asirratti Awustiraaliyaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Ameerikaa doolaarii jedhee jira jechuudha. Sana keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaa yoo ergattan jechaadha. Birii 100 fi birii 58 fi saantima 89 herreeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Warroonni Joordaan Beerut jirtanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessa immoo baankii Awwaashii yoo ergattanii birii 100 fi birii 39 fi saantima 95 herreeggattu yookaan assaabbattu malee salphumatti birii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe Joordaanii diinaaraan ta'u kan Beerutii paawundii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Paawundiin biyya sanaa xiqqoo waan taateef jechaadha. Gabaabumatti jechaadha. Gabaabumatti viidiyoon koo irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.